Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessatti argamtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufeen jira. Egaa filafiitii keessan bahee haasa'uu baqa baay'ee na kaffa'ee jira jechuudha. Gammadeen jiras baay'ee na kaffa'ee jiras maal taate kaffa'amtee maal taate gammaddee yoonaan jettanillee daa'ima koo arguu kootiif baay'een gammade jechuudha. Maaliif akkamitti argite yoonaan jettanii ka gooddanyumti daa'ima kiyya fuutetu abbaa biraan geeche kunoo suuraa kaastee fuulaala kun akkaataa ishiin itti jirtu jechuudha. Suuraa kaastee fuula ishii dhoksite harka ishii qofaan bichaa daa'ima qabde suuraa kaatee naaf ergite jechuudha. Laala ajaa'iba rabbii bicha kana na goote jechuudha. Gooddanyaan kan kooyi omaa mootii omaa wanni godhu sin jiru waan hundumaaf iyyuu gaarummaadhaa fi jedheetu fudhadhee jira jechuudha. Galata waaqayyo. Maaliif haganayyuu waan ishii dhafaa tolu durallee garaallee natti jabaattu waan ishii dhafaa tolu kaganumayyuu natti agarsiistee jirti jechuudha. Inni biraa dammoo amma wanni ishiin jechaa jirtu akkuma viidiyoo kaleessa irratti isiniif hojjedhee isinii galakkisa san irratti jechuudha. Wannoo jechaa jirti jechuudha. Wannu jedhu akka waa'ee daa'imaa hin haasofne baqa maaliif ishiin achi teechee qaxaramteetteechi ani waa'ee daa'imaa hin dubbadhu jechuudha. Wanni fe'eeyyuu galee akkanani waa'ee daa'imaa hin dubbanne jettee baqa akka waan na doorsisuu barbaadilleedha jechuudha. Na doorsisuu ani hin beeku gaa baqa akkuma nan hin dubbanne barbaaddi jechuudha. Na doorsistee ishiin achitti haadha manaa taate haadha daa'imaa taate jiraachuu barbaaddi ta'e ani giraa na gabba'e jechuudha. Osoo koo ta'e osoo daa'imti kun koo ta'e osoo manni kun koo ta'e jechuu barbaaddi ta'e ani giraa na gabba'e. Ani durallee yoo ta'e ani mana isaaniitirra mana arabaatirraa qubna garii hin qabu jechuudha. Biyya hambaati. Waan barbaadellee ta'u biyya kootitti deebi'ee galuun kiyya nafu. Garuu immoo ishiin akka waan yoo daa'ima kana fudhattee achitti galte baqa manni sunis qabeenyi sunis namichi sunis abbaa manaa ishii ta'ee daa'imti sunis daa'ima ishii ta'u barbaaddi jechuudha. Garuu hin ta'aare kan tokko dhalee tokko haadhatti ta'uu hin ta'a. Har'aafillee yoo na dhoksite har'aafillee yoo ittiin na doorsistee daa'ima kana guddiste boru daa'imti kun abbaa isaa haadha isaa barachuu dhiisa abbaa isaa birallee yoo jiraate zooree haati koo eenyudha jedhee gaafachuun isaa hin hafu. Namni tokko immoo haati kee haadha kanaa miti jechuun hin hafu jechuudha. Gaafa san immoo waan ishiin jetteen deebistuuf giraa na gabba'e garuu jechuudha. Akkanatti haasa'aa jirti jechuudha. Ittiin na doorsiste jechuudha. Kunoo suuraa kana kaastee naaf ergite. Arshii waan baay'ee narratti ergitee jira. Kana garuu gadi baasuun na horii natti ta'e malee waan baay'ee naaf ergite jechuudha. Bilbila kiyyaa hin qabdi sila ta'e. Funaa ergitee raawwattee illee ni jette irraa intarneetii irraa waate jechuudha. Waayifaa irraa balleessite ta'uun oolu. Bilbila ishii dirgim gootee cufte jechuudha. Ishee jedheetuma taqabbalee waan akkasii hin dubbanne ani taqabbalee zimmi jedhe. Anis galata waaqayyoo hojii kiyya argadhe hojii kiyya hojjechaa jira jechuudha. Sa'aatii kanatti hojii kiyya hojjechaa tanan jira. Garuu immoo ishiin jechuudha akka ishiititti na miidhuudhaaf baqa hin beeku ani miidhaan ishee wanno sodaatte malee seera sodaatte malee akkuma nani lafa kanarraayyuu dhaabbadhee deemu barbaadu jechuudha. Ka seeruma sodaadhaaf natti fakkaate jechuudha. Bakka daa'imti kunis kiyya akka kan ishee akka ta'u jechuudha. Innis dammoo abbaan daa'imaallee akka abbaa manaa ishii ta'u. Inni dammoo qabeenya abbaa manaa abbaa daa'ima kanaa kunis akka qabeenya ishii ta'u. Ani haadhuma manaatiyyuu haadhuma mana jirtu sanuyyuu mana baasuu barbaaddi ta'e ani hin beeku jechuudha. Akkas na gootee akkanatti waan akkana narratti hojjette gooddanyaan ta'e
akkanatti ittiin na doorsisti isaan bira teechee osoo beettee ishiin lammii kooti osoo beettee ishiin Itoophiyaawii kooti kana narratti yaaddu jechuudha. Ishiin garuu kana narratti yaaddee isiniin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuyyuu kan viidiyoo kana biyyoota garaagaraa irra teessanii dhaggeeffachaa jirtan kan arrabsaas jirtan kan immoo qubas ganna garagalchaa jirtan waan baay'ee gochaa jirtu jechuudha. Namoonni baay'ee akkaawuntii feekiidhaan dhuftanii kanuma akka keessanii kanatu ana har'a na gurgure jechuudha. Kanuma akka keessanii kanatu boru sinillee deebi'eetoo sin gurgura jechuudha. Maaliif har'a quba namatti qabu argitan malee boru akka qubni isinitti qabamu quban qabdan jechuudha. Yeroo baay'ee nan viidiyoon hojjedhu keessatti ani numa isinitti hima jechuudha. Nama arrabsinaa namatti quban qabinaa nama gadi garagalchinaa boru zooree mataa keechan irra ga'a jechuudha. Maaliif lafa kanarra uf jiraatta sila ta'eef foon uffattee deemta sila ta'eef dogongoruu keenaaf gaafa dogongorte san immoo kanarra gootu kun kanarra quba namatti qabdu kun kanarra quba ganama garagalchitu kun sirra ga'uun isaa hin hafu. Lafa kanarra osoo jirtu osoo foon uffattee jirtu namni hin dogongorre hin jiru hin dogongorta. Gaafa san immoo gaafa ati dogongorte san hiriyyuma akka anaa har'a akkana na goote na wajjin nyaattee na wajjin dhuddee na duuba garagalte tana hiriyyaa akkasii sun immoo dhuftee simmiiti qunnaa itti safaran ittiin safarataniin hin hafu jedha Oromoon keenya yoo mammaaku jechuudha. Jechoota nan dubbadhu keessatti qalbeeffadhaa dubbadhaa warri akkaawuntii feekiidhaan dhuftanii na arrabsaa jirtan warri akkaawuntii feekiidhaan dhuftaniitoo waan baay'ee jechaa jirtan jechuudha. Warroonni akkaawuntii orjinaalaan dhufanii na jala taa'aniitoo na dhaggeeffatanii na jajjabeessaa jiran barumsa isaaniif ta'ee fudhatanii jiru. Garuu ati kan akkaawuntii feekiidhaan dhuftee akka garaa keessatti haasoftu kuni guyyaa tokko si gaafata jechuudha. Sirra hin ga'u sitti fakkaatin sirra ga'a guyyaa tokko jechuudha. Gaafa sirra ga'e dammoo osoon kaleessa kana balleessuu waadhee jiraadhee jetta. Anillee kolfeen jira gizee akka keetii gizeen namatti kolfee jira. Gizeen quba namatti qabee jira. Zooree dammoo anammoo narra ga'ee jira. Maaliif? Sirrallee sirra ga'a kan akkaawuntii namuma kam jalaayyumaa hin taane deemtee akkaawuntii feekiidhaan eenyummaa kee lamissaalee dhiira yoo taate jechuudha. Fillafiitii orjinaalaan deemii barreessi jechuudha. Feekiidhaan nama jala deemtee nama narrabsin. Abbaa waan barbaade hojjechuu mirga qaba jechuudha. Abbaa waan barbaade gochuu qaba. Sababa saniifoo ani immoo ati gadi na garagalchiteef ati na arrabsiteef ani viidiyoo hojjechuu hin dhiisu. Ani mana kee dhufee naaf kote naaf qici wannan uffadhu dhabe wannan nyaadhu dhabe wannan dhuguu dhabe siin hin jenne jechuudha. Garuu immoo waanuma nama hin galchine keessatti akka quba ganama garagalchuu kan nama gochuu baay'ee ulfaataadha. Garuu of seerradhu siin jechuu barbaadeen obboleessallee yoo taate obboleettillee yoo taate of seerradhu of xanaqqaqii waan barbaadelee jettee waan arrabsite ani viidiyoo kana hojjechuu hin dhiisu jechuudha. Naan hojjedha jechuudha. An jecha nama homaa natti fakkaatu. Nama sin beekne dhiisi nama na beekuniyyuu homaa natti fakkaatu siin jechuu jaaladha. Akkasuma hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu warroonni viidiyoo kiyya laayikii, sheerii, koomentii gochaa jirtan warroonni jajjabaadhu obboleettii koo si wajjin jirra gara keechatiin illee akkasuma koomentiidhaan illee siif jirra ayizo obboleettii konaan jechaa jirtan dhugumaan dhugaatti eebbifamaa waaqayyo isinaa eebbisu jajjabaadhaa isinillee maaliif namni nama yeroo baay'ee namoonni baay'ee maallaqaan nama gargaaruuf kaatu. Namni rakkate yoo jedhan waanuma maallaqa sirraa liqeeffachuuf yookiin maallaqa naaf kenni siin jedhu sitti fakkaata. Garuu immoo jabaadhu siif jira ayizo. Jabaadhuun jechuudha waan baay'ee caala obboleewwan keessan kufaniin jabaadhu jedhaatoo harka qabaa kaasaa. Gaafa san wanni isin hojjettan hundi isaatiyyuu barakaadhaaf siniif ta'a jechuudha. Wanni isin yaaddan hundi isaatiyyuu siniif milkaa'a jechuudha. Siniin jechuu jaaladha. Hagam viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja.